Mootummaan naannoo Oromiyaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhan obbo Awwaluu Abdii. Biiroon qonnaa Oromiyaa qonnaan bultoonni gargaartummaa irraa gara oomishtummaatti akka ce'anii fi godinaalee 10 fi aanaalee 28 fi paampii 1945 kenne. Ittaanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii saganticha irratti argamuun haasaa taasisaniin mootummaan naannichaa galmoota gurguddoo qonnaa milkeessuu fi wayita hojjechaa jirutti humna namaa dachee bal'aa fi qilleensa mijataa qabannee qamadii kajeeluun fafata'uu ibsanii deeggartummaa irraa gara oomishtummaatti ce'uun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudha jedhan. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti dhaabbata buusaa gonfaa dhaabnee gadi buufnee deeggartummaa irraa gara oomishtummaatti ce'uu qabna jedhamee qindeessummaa fi waliin qindoomuu biiroo qonnaa Oromiyaa wajjin hojiin baay'een hojjetamaa jira. Waggaa 2, 3, 4, 5 darbe kana keessatti deeggaramaan bifa garaagaraatiin seeftineetii dabalatee gara miiliyoona 5-6-7 Oromiyaa keessa ture. Dhawaataan hojii hojjenneen kana keessaa siccaanee calallee gadi buufnee jira. Amma deeggartummaa xiqqeessuu fi hojjetamaa jiraachuu himanii hojii hojjetameen abbaan warraa 250 maatii isaanii waliin ce'aniiru jedhan. Abbaa warraa xiqqaate haadha haga ammaatitti abbaa warraatiin 250 ta'u maatiin immoo miiliyoona 1.1 ta'u keessaa yoo xiqqaate amma baay'een isaa akka ce'u godhamee jira jechuudha. Bara baranaa guututti hanga walakkaa waggaa kana yoo atta dheerate Oromiyaa keessaa guututti namni gara deeggaramtummaa jalaa bahee kadhaa qamadii jalaa bahee safaramuu fi jalaa bahee kan ofii oomishee ofirra darbee biyyaaf akka inni gumaachuu danda'u gochuuf hojiin hojjetamaa jiru akka fakkeenyummaatti fudhachuu dandeenya. Gama kanaan biiroon qonnaa Oromiyaa hojiin hojjechaa jiru dhugaa dubbachuuf hojii fakkeenyummaa gaarii qabudha. Deeggartummaa keessaa bahuu fi ilaalchi aadaa hojii jijjiiramuu qabaa himanii paampii kennuu qofa osoo hin taane ekstenshinii qonnaas barsiisuun hawaasa of dandeessisuudha jedhan. Kanaaf deeggaramtummaa keessaa baanee gara ofiin of danda'utti ce'uuf hojiin calqaba hojjetame yoo jiraate hojii ilaalcha jijjiiruuti. Humna kennaan qabeenya kennaan oomisha kennaan rakkoolee uumamaaf namtolcheen qunnamuu danda'an hunda ofii kennaa karaa ittiin humna kennaan dandeenyutti ceena karaa jedhuun hojii hojjetameen dhugaa dubbachuuf akka buusaa gonfaatti akka biiroo qonnaa Oromiyaatti hojiin hojjetame hojii fakkeenyummaa gaarii qabu jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf paampii kana kennuu qofaan hin xumuramu. Itti aansinee tajaajila ekstenshinii qonnaa kennu hin gorsina. Dhiyeessiin garaagaraa wanti akka sanyii hin jiraatu. Barnoonni hin jiraata, hubannoon ni jiraata. Hanga isaan guututti jiruuf jireenya isaaniitti itti deemuu danda'anitti jechuudha. Kanaaf deeggarsi hadha calqabne kun cimee itti fufu. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa 265 ta'an gargaartummaa irraa gara oomishtummaatti ce'aniiru jedhan. Uummanni keenya gargaaramtummaa irraa gara oomishtummaatti ce'uutu irra jiraata. Kallattii jedhu qabannee fudhannee hojiin hojjechaa jiru yeroo ammaatitti dhimmoonni fakkeenyummaa gurguddaa ta'uu danda'an naannoo keenya keessatti uumamanii jiran. Yeroo ammaa horsee bultoonni fi qonnaan bultoonni kanaan dura sagantaa seeftineetiin hammatamanii jiran naannoo keenya keessatti qonnaan bultoonni abbootiin warraa 200,000 fi 65,000 ol ta'an bara 2017 qofatti abbootii warraa 200,000 fi 51,000 kan ta'an sagantaa seeftineetii kana keessaa sagantaa gargaaramummaa irraa gara oomishtummaatti jedhuun ceesisuun danda'amee jira. Qonnaan bultoonni fi horsiisee bultoonni kun ce'uu qofa osoo hin taane akka duubatti hin deebine cimanii fuulduratti ba'uu akka danda'an jiruu fi jireenya isaanii akka jijjiirratan maatii isaanii akka jijjiiran laayivlihuud isaanii akka itti fufiinsa argatuuf sagantaawwan adda addaa bocuudhaan hojiiwwan gurguddaa jalqabnee jirra. Qonnaan bultoota kanneenii fi paampiin 1,945 dabarfamee kennamuus obbo Geetuun himaniiru. Gargaaramtummaa irraa gara oomishtummaatitti qonnaan bulaa keenya gaafa ceesisu leecaaloon jiruuf jireenya isaa ittiin fuulduratti fudhatee deemuu ittiin danda'u mootummaan naannoo keenyaa waan yeroo tokko qofa osoo hin taane jiruuf jireenya isaa yeroo dheeraa ittiin gaggeeffachuu ittiin danda'u yaaduudhaan keessumaa madda bishaanii qabnu irratti fayyadamuu akka dandeenyuuf paampiiwwan karaa qonnaan bultoota horsiisee bultoota
seeftineetii keessaa gara oomishtummaatti ce'anii kanaaf dhiyeessuusaas ture jira. Kan guyyaa har'aa bakka kabajamoo itti aanaa pirezidaantiin keenya argamanitti dabarsinu paampiiwwan 1945 ta'an guyyaa har'aa qonnaan bultoota kanaaf horsee bultoota kanaaf ni dabarsina. Kana gaafa dabarsinu oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultoota fi horsee bultoota keenya akka inni jijjiiruu danda'u shakkii tokkollee hin qabnu. Kanaaf mootummaan keenya yaadee waan qonnaan bulaa fi horsee bultoota keenya jijjiiruu danda'u irratti inisheetivoota haaraas bonyee hojjetamaa jira. Naannoon keenya naannoo gargaartu malee naannoo gargaaramtu akka hin taane mirkaneeffannee jirra. Hooggantoonni waajjira qonnaa godinaalee garaagaraa paampiin kenname oomishtummaa qonnaan bultootaa dabaluu keessatti shoora olaanaa qabaachuu ibsanii bakka burqaan bishaanii argamutti dhimma itti bahuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Maashinoonni waan akka paampii amma kennaman kun oomishaaf oomishtummaan akka dabaluun godha. Yeroo isaan oomishan hin dabala. Kana keessatti ammoo isaan warra deeggaramu osoo hin taane warra namoota kaan deeggaruus danda'an ta'uu akka danda'an karoorri garaagaraa hojjetamee jira. Kanaaf oomishaaf oomishtummaa fi isaan ceesisuu irratti gahee guddaa qabaataa kan jedhu qaba jechuudha. Galatooma. Paampiiwwan 86 kanaan cinaatti ji'oomin bireen bishaan itti kuufatan 180 ol nuu kennamee jira jechuudha. Haa hunda walitti dabalee hawaasa kenna qabeenyi guddaa waan taateef qabeenyi kan kunuunsee bishaan isa qusatee rakkoo yeroo dabre hongee yeroo dabre nu mudate yoo dhufes ofiin of jiraachisuu akka danda'u ofiin dandamachuu akka danda'u akka hojjetuu fi carraa guddaa nuu banee jira. Karaas nutti argisiisee jira. Hojjechuus hin dandeenna. Hawaasi kennas ammoo ofiin of jiraachisuuf fedhii guddaa qaba. Baay'ee fedhii gargaarsaan qabu jechuudha. Paampiiwwan kana raabsuu argachuu qofa osoo hin ta'in immoo paampiin kun eessa yoo deeme ganda kamiif yoo kenname bu'aa qabeessa ta'uu danda'a waan jedhus adda baasnee jirra jechaadha. Maaliif paampii kennuu qofti galmaa miti bakka bishaan jiru bakka carraan bishaanii bishaan boolla gadi harka fagoo akkasumas immoo haroowwan jiranitti fayyadamanii haroo san keessaa yookaan immoo boolla gadi fagoo keessaa baasanii akka fayyadamaniif karaa saniin kan kennamu ta'a. Paampii gara 220 argannee jirra. Inni kun qonnaan bulaa baay'ee gargaaruu hin danda'a.